أما سين لا في لا يودا أما سين يا لا جمال في جنة يلا سيجلا فيكو كويس ولا جرا تشكيت رامي شو قبضاس أيوه ما متى كونوا أكو أرجع جرتن كنا لا كاري أنا كاو أكو أرجع جرتن كنا إيرو في كارين UK لندن روبا هما كنا روبا جرا يرو أما كنا روبا جرا روبا سونجين كورا سونجين أدو سونجين على أرجع جرتن كنان كونوا غوري إمباسي haala bareedaadhaan gaggeesseetiniin roobni nutti dhufe rooba hin jennu qorra hin jennu jechuudha. Qabsoo kanaaf kutannee waan baanee jirruuf roobas ta'ee aduu ta'ee qorra ta'ee wanti irraa dheessinu takka hin jiru. Shukrii jirtaa oon artistii keenya kabajamaa fi jaalatamaa Shukrii Jamaalillee achi jiraa rooba jala achi bahee asbira qeerroo jabaa kana Burhaan Raamus jedhama sakriitiidha inni anis sakriitiidha kunoo as jala jiru qeerrooni qarreeni imbaasii asbira jiranii akkasuma poolisoonni imbaasii eegaa jiru annaa xilaa raabaa maramteetti Ero, nu aka naftanyichi jau bargari nyaanne qeerroo biyya fichisiisaa jirra. Rooba keessa mullee qorra keessa mullee qeerroo jinjirraa miire. Rooba miti. Qeerroo. Rooba miti agaazii osoo dhufe hin gallu. Agazi ya soru bengal. Wallahi. Ini fat mulai dalaga kan. Inde. Kat kode mana kana cufat. Wallahi. Roba keessa jirra. Qeerroo fi qarreen kennallee kunoo akkanatti as jiranii rooba osoo hin je'in. والله بركات أبو الرحمة تاتو والله يكون أكثر بوليسوني هكذا توسترا إمباسي دراية شو أبو ربي ناسي مچا كلام سو مچا تكا يا كيسني مچا سون كوغا كودا تكا سون مري فرحمة تسيرا يا أرجع أنا فتار أبغى إلى كونو أرجع تي أجهزني مال جلكماني أجهزني درو جلكمان يجي كفلا يعني أجهزني يا سه بدي سويته galam so bar mootummaan kun haga naftanyaati ijabin naftanyaa caala naftanyaati ijabin ajjeese xiiti tina jeese kafala jedha bar nama nu dure se hukuma sirratti dhufte waan hunda beeta inshallah rabbi nurra bukkisna ya hin bukkisna erron asjira sekretan erro magala London akkasuma guutuu UK baatee ambaasii Habashaa naftanyaa to'annaa jala oolchitee jirti. Qeerroo keenya magala London jirtan akkasuma naannoo magala London jirtan kootaati ambaasii naftanyaa to'annaa jala oolchaa jedha galatooni. Koot jaaree gabaabduu. Yaa mashallah. Rooba keessa jirra yaa. Kunoo akkuma argitan kana rooba keessa jirna. Kanaafuu qabsoonni kufaa qabsoonni itti fufaa. Kunoo ambaasis tursiisnee jirra poolisiis akkana dhaabaa jirra ilmaan Oromoo Itoophiyaatti iyyuu miti asitti iyyuu hirriba dhoowwina jechuu jaratti. Hirriba dhoowwina. Jabaadhaa isaniin jedha roobaa miti qawween nu roobaa jira jechuudha. Roobni maal qaba? Roobni jechuun yeroo nu daa'ima ijoollee ni guddisaa jedhan. Ammayyuu nu guddisa. Kanaaf iyyuu nu
guddisaa nu cimsa malee kun homaa waan duuba nu deebisuu miti jabaadhaan jedha ilmaan Oromoo biyya jirtan maraa ka'a wal haa kakaafnu qeerroo biyya jirtanis jabaadhaan jedha galatoma. Thank you. Stop fighting. Arba musikiya bagana ganut ya wallahi billahi ga manni Oromo naga ai amma bde eno ni adanu dalaga badi bde argite wan nutani gana ufne ban aro namni bayat malle Ila kero achibira please oboleso kachiduba ira rafna jadi chama rende mina please ila bakera nura ko beni demina ay mangeno you amado अरे मामुना From Safi Shukri Jamal artistoota ni kenna as jiranii kuno From Sa Shukri aborom ni roba jirani dubin robaati miti dubin akka tibirsiginna liki gajina lal tibirsiginna akka namamiti rabbillahi tijiru alaba ise tirala kamaram nechuma chikabla alaba mbira naga qabdi boleso alaba daragita naga qabdi garas tenna naga qabdi alaba dagas galalla bartu naga qabdi achibira ka embassy hunda naga qabdi tunu fi maramteju kufati dabal wanta ko yato ko dabarfatu ba nat fakata ma warri embassy to ga Washington DC jirurati wonno basa jiran na fakate jole Oromo titu ya kristoni ke nasi embassy gudada embassy DC suni embassy naftanya dan DC jetun dase jechu kanafi embassy san sirri to guramu qaba amma ka Facebook ratti fi jole ratti ci bare kuma ka takarbu damo Qatar til embassy Ethiopia gurame jira cha Qatar ya akka sarga jira sanime amma bile seran kulkulle fanna bakke du chufani jirani ka DC san sirri jabadati Eron DC bakonda lal kana no ndarra dakati embassy san chufa kana dams do embassy akka embassy Ethiopia chu adunya khairati jaban gajiru tokkofa London DC Canada Australia fi German embassy kunnin ugurame chun sochi embassy an kunnin le dawate chun ndet siyale diplomatic gudan kan ni bete embassy kanan betani embassy kun amma busy guta namni beta amma garu guya jahan kana Eron nyam bete police busy gote male customer ni asit be no busy enjiru Eron biya kesa oji biyala nudisa oji biyala wan biyala goda muqabu information biya kesa takat umman tajefama jiru information media afkennu fi war ala kana jiran karat alayati na taw email ana taw wana daddati wan biyala kana ummata biyala tisa haga danden haga biyala kana jirutti ufdu bande wonnu debista kanjiru haga danden manati galan jiru garo mo qero biya kesa isini suwani si wadan usenu qabta oso adda walin qodin oso kutan to ko ase ya oso kutan to ko gadi baye kutan to ko mana ta oso tayin hundi sani kara dufa gize jedhamti kara cufu dugada abso wareega magaba freedom is no for free jedhani mi freedom in free kanjiru freedom in arsa gafat arsa kaffalteetinin freedom yarga sanibu erro biya keessa gabaadha isin addi jirra hamileen waa tokko isin cabin Abiy Ahmad wanni godhaa jiru kun waan inuma Oromoo dhiiga danfisee akka daran itti hammaatu godhaa jiru malee waan inni duuba deebisee Oromoo gabroomsee yookiin cabsee gadi of jala bulchu karaan sun hin jiru jechuudha amma booda dhumatee jira karaan humnaan deemu humnaan Itoophiyaa bulchu humnaan Oromoo cabsu amma booda dhumatee jira amma ka godhuu qabu Abiy Ahmad maa inni gadi taa'ee uummata Oromoo wajjin mari'achuu uummata Oromoo wajjin akkamitti akka biyya tana bulchu Oromoo tetiyo malee inni Oromoo tini machu Abiy Ahmad kana booda saniifuu takka ammoo kan bu'ee resign godhee bu'ee nurraa bu'ee Oromoon nama isaa ta'u achi baachuu
Aye. filannoodhaan filatee Akasi jawaadha tokko. waan akka ammoo dabaluu barbaadu har'a namaatu miidhagee ijoollee isin biraa jedhame maali wanni jedhamu xiqqoo sooshaal miidiyaa Eega asirratti illee gaafataadha asirratti gaafataadha. dhageeffadha asitti an amma osoo amma poolisiin asin na fuudhee naan deebina hidhe normaali homaa rakkoon qaba akka poolisii Itoophiyaa namni situmu hin jiru namni xiyyiitiin asii ajjeesu hin jiru waan an asitti imbaasii kana dura deemuu dideef qofa sa'aatii 24 fi achi naan deemanii booda ganna dhiisan kun normaali waan jiru Kana gaafataa jiran beektee amma yeroo baay'ee ijoollee hidhante akkam taatii maal jedhaa jiranii? Yaa'in baatii seera maalii jarri seera isaaniiti jechuun tokkoffaa nu rifachiisuufidhaas wanni isaan godhan. Wanni isaan hidhaniif ijoollee waa balleessitee osoo hin taane meebii yoo ijoollee tana qabnee guurree deemnee hiineeni uummanni as jiru kun hin deemaa galtee wayita garii wal beekuu dhabuullee rakkisaadha. Qeerroon tun hidhaa miti waan biraatu godhanii asiin deemanii ijoollee illee hidhanii gadi akkasuma harkaa dhahanii isin hospitaala seentee garuu Edaatiin jirta waan si fuudhanii deeman jiraarra. Egaa Maamuna kanaafuu Maamuna maal seetu saal dubbiin akkamii ammaa tana ammoo ta ijoollee hidhamtee tana bilisiginnaaf dhiibnaa jiru. Bilisiginnaan laal warri kun imbaasii kana fuuldura dhaabatanii warri amma isin na duuba argitan kun poolisiin namni kun nama muraasa amma duraan har'a guyyaa guutuu poolisiin karaa kana guutee dachaa lama sadiini karaa dabruu nu dhorkee ture. Asitti nu ogguraa turanii garuu eegisanii ammoo moo'annee jirra irra oollee jirra. Ijoolleen gara mana hidhaa geeffamtee sunniin dhumatee jira. Solaan madabree jiru. Waan xiqqoodha dhisa. Saniifuu ETV